السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت فيا ويا بقى جراتني ما فيديو خنن اسن نبي فتشو بربادا هنگا دوما لگے فدا سنين بودا يادا جرور دبنا warri jaagururan qabne warri saalan beenne warri fira ofiin beenne warra garaaf malee gaara bahuu hin dandeenye warri millatee maddiin lamman yaada ofiitiin hin deemne yaada namaatiin malee bakka inni yaaluuf bakka inni yaadu kan nuuf hin galin hanga ammatti nu ajaa'ibu warroota nafxanyoota jala deemaatii jiru isaanii fixan kana nafxanyoonni immoo gocha isaan godhaa jiran kana mee viidiyoo kanarraa waa hunda barattu fadhaan gadhuma ኦሮሞ መሆኑ ሲታወቅ የታጠቀው መሳሪያ እንዲፈታ ሪፎርሙ እንዲቀማ በአጠቃላይ ተሰረዘ ማለት ነው። ተጠላ። ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ለአማራ ክልል ያልከፈለው መስዋዕትነት የለም። በአማራ ክልል ውስጥ ረብሻ ተነሳ ሲባል ግንባር ቀደም ሆኖ ሲታገል የነበረ ይህንን ምስክሩ የአማራ አክቲቪስቶች እንዳለ ጀግና እያሉ ህንድ አክተር ጋር አሜሪካ አክተሮች ፊልም የሚሰሩት ሰዎች ጋር እኩል እያነጣጠሩ ሲያቀናብሩለት የነበረ ዳግማዊ ጀነራል አሳምነው ጽጌ እያሉ ሲመሰክሩለት የነበረውን ሰው ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ባዶ እጁን እንዲቀር አደረጉት፣ ገፈው ማለት ነው። ኦሮሞ መሆኑ ሲታወቅ ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች ክፋታቸው። ዛሬ ግን ኦሮሞማ መጥፋት አለበት፣ ኦሮሞማን ማጥፋት አለብን እያለ ሲናገር የነበረው መኮንን ተመልከቱ። የአማራ ልዩ ኃይል አልብሰው አማራ ችግር ውስጥ ሲገባ እዛ ሆኖ ብቻ ኦሮሞን ግደሉ ሲል የነበረ ሰው ብቻ ጥላቻ ያለውን ሰው አምጥተው የኛ ጀግና ብለው ያሞቁለታል። ተመልከቱ። የአማራ ማስ ሚዲያ ጀግናው ምንድን መጣልን እያሉ ያደንቁታል። ነገር ግን ይሄ ልጅ ግን አማራ ችግር ውስጥ በገባበት ጊዜ ታድጎ የያዘውን መሳሪያ ምስክር ነው። ተመልከቱ የአማራ ማስ ሚዲያ እንዴት ሲያደንቀው እንደነበረ። ነገር ግን ይህ ሁሉ የሚሆነው ኦሮሞነቱ ሳይታወቅ በፊት ነው። በጣም ያሳፍራል፣ በጣም ያሳፍራል። ምን ችግር አለ? የዚህ ልጅ እኮ ኦሮሞ ነኝ ብሎ አይደለም ዝም ያለው። አማራ ክልል ሲነካ በአጠቃላይ እኔንም ይመለከተኛል፣ እኔም ያለው አማራ ክልል ነው፣ ተወልጄ አድጌበታለሁ፣ ይህ ማህበረሰብ ሲጎዳ አላይም ብሎ ታጥቆ ሰልጥኖ አማራን ከተለያዩ አደጋዎች በተቻለው አቅም ዋጋ ከፍሎ አማራን ታድጎታል። ይህንን ያደረገ ልጅ ግን ዛሬ ተመልከት የደረሰበትን ነገር ሲናገረውን እንስማው ከራሱ አንደበት ማለት ነው። በጣም ያሳፍራል፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። አዎ ዙሯል። ሁሉም ቦታ አማራን ለማዳን ሁሉም ቦታ ዘምቷል ልጁ ማለት ነው። ስታደንቁት ነበረ። ኦሮሞ መሆን ይህን ያህል ያስጠላል፣ ኦሮሞ መሆን ይህን ያህል ዋጋ ያስከፍላል። መኮንን ሜጋ daawwattootaa fi hordoftoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan waan raawwattu jeena mana. Fakkeenyaaf warroonni jara kana wajjin qooda aangoo argatanii waliin hirmaataa jiran, wajjin jiraataa jiran, jireenya ofii ooffataa jiran akka hawaasaatti yookaan gad deebine immoo hawaasa bakka bu'anii amaanaa hawaasaa fuudhanii nageenya hawaasaatii fi jireenya hawaasaa warra tiksaa jiraatu ofiin jechaati. Warra immoo hawaasa keenya irratti dhiibbaa akkasii oofaa jiruu fi jibbaa akkasii qabu wajjin kottaatii wareega isin barbaachisu kaffalaa, hamma ammoo amantillee keessa galchanii jihaadillee godha jechuudhaan ulamaa'ii meeqa waamanii dirqaati jiran yookiin ulamaa'iin isaaniif ergamtu akkuma isaanii
garaaf jecha yookiin ammoo warri abbaa qabeenyaa areeda dhidheereffatanii jiraatan waan qabeenya isaanii biyyattii san keessatti maqaa isaaniitiin sochoofataa jiran seeraan ala makiinaa ta'u seeraan ala nama guutanii fe'anii karaa fedhan deemaati. Yoo daldala ta'e immoo akka fedhanitti daldalanii kan danda'aniif waan taaneef jecha rakkoo uummata ilaaluu hin taane fedha mataa isaaniitii fi fedha dhuunfaa isaanii jiraachuudhaaf yaadan jara kana jala hiriiraa jiranii hirmaataa jiranii jechuudha. Haa ta'uti namni kun nama hidhatee mootummaa kanaaf ergamaa ture, mootummaa kanaa wajjin wareega kaffalaa ture. Naannoo Amaaraa keessa bakkaan hin gahin hin qabu. Yeroo hunda eega Oromoo ta'e Oromummaa keetiif jecha Onog Shaneetiif Oromoo jechuu kanaa addan baafanne jarri. Isa jedhu namni ofii isaatii qaama isaatiin argee wareega wajjin kaffalee qooda mootummaa wajjin qabaatee olaantummaa jaraa jalatti ajajamee hirmaannaa lubbuu isaadhaa kennee bakka meeqatti hirmaataa ture meeshaan irraa hiikatamee akka booji'amtoota mootummaa Abiyyi TPLF fi Maqalee dhattee booji'amtetti mucaan kun booji'amee ari'amee jechuudha. Fakkeenyaaf warroota kaabinee irraa kana kan hanga baatee fiiganii akka waan Oromoo baateetiif yaadanitti utaalaa jiran kuni namni kun isaanii jalatti nama hoogganamu nama godina Walloo irraa deeme hoggaa galetti maaltu si qunname maaliif galuu dandeessa jedhanii gaafii keessa galchanii maaliif hin laalle ofii isaaniitii aangoodhaa waliin qooda qabanii waliin jireenya qabanii qoonqoo isaaniitii lubbuu isaaniitiif jechuu ilmaan ofiitti jiraachifataa jiranii ofii haa deeman ofii haa wareegaman ofii haa wareegan wajjin haa hirmaatan dhimma hawaasa tun taane dhimma dantaa isaaniiti dhimma fedha isaaniiti dhimma jireenya mana isaaniiti wanni diinoota jala isaan oofaa jechuu garuu hawaasaan gabbanii hanga amantii islaamaa hongeessuu fakkeessan gocha akkasii dudubbatanii amantiin islaamaa bakka qaba amantiin islaamaa yeroo qaba amantiin islaamaa akkaataa qaba abbaa qabaas ulamaa'ii qaba beektoota meeqa qaba amantii islaamaa amantii biibbiin itti fayyadamtuu miti jechuu amantii aalamni itti fayyadamu har'a addunyaa irratti itti boonu boru akhiraa itti galuu jecha akhiraa boruutis itti jannata argatu itti yaadaa jirudha malee akka biibbiin ammoo ittiin TPLF mo'attuuf kan ajaja kennamuu miti kan ittiin khutbaan godhamuu miti jechuu kitaabni jihaada TPLF wal quunnamaa dilolaa jee hin jiru ulamaa'iin karoora kana baasanis jara sanirraa tokko warroonni jara kana wajjin Itoophiyaa tokko ijaarra jechaatii deemu kuni Oromoo akkam godhuuf deema ani kan ajaa'ibu tokko gaafii kan natti ta'u akka kana isaan Oromoodha Oromoo keessa dhalatanii afaan Oromoo baran jaraaf ajaja fudhatanii jiran fedha jaraa guutanii jala deemaa jiran garuu jarri fedha Oromoo wajjin Itoophiyaa tokko ijaaruudhaa hin qabu akkamitti Itoophiyaan tokko ijaaramu sun hiikaan isaa akka kami si namni Oromoo jedhamu badee tokko Itoophiyaan tokko sun ijaaramamoo maqaa Oromoo jijjiirrattee gaafa Amaara taate sagalee zeegaa sun ta'u jijjiirrattee Amaara taate Itoophiyaa taatamoo hiikaan isaa maali yoo Itoophiyummaan tun tokkummaan tabiraa taateen beeku ilma Oromoo ta'e namni kuni tajaajila Itoophiyaa takkittii tanaaf jecha wareega kaffalaa ture meeshaan irraa hiikatamee galee jechuu kanaan alatti wanti Itoophiyaa takkittii ijaaruuf dhaabbattee boru meeshaa sirraa hiikattee akkatti adeemtuuf maali warroonni kaabinee ta'anii deemaa jiran kun kana hunda arganiituma garaa isaaniitii jecha uummata biddatti oofaa jiranmoo hangammatti sodaamaaf callisan ta'amoo inuman arginii gaafii keessa nama galchaa jechuu wanni kun haa ta'uti hawaasni bal'aan hafe fakkeenya mucaa kanarraa fudhatee diinoota kanarraa of qoqqobuu wayya warri aangoo barbaadus warri qabeenya barbaadus warri nagaa barbaadus warri amantii barbaadus wanni takkaahu jara kanarraa qooda argatte siif hin shifaahu jecha illaa yoo jecha jaraa utuu hin taane amantii jaraa fudhattee eenyummaa jaraa fudhattee hoo jiraatte malee diina Oromooti taate sawwarri ta'eehu ni ari'ama booddeen isaa eessa akka dhalatte ni beekanii warra eenyummaa ofii wallaale gaafa manni Oromoo walloo gubatu hiriira bahee shirxaamtuun Oromoo kana Amaara gube jee iyyaa ture har'a gaafa kombolchatti baqatee gadi bu'e innaante zaraacha Oromoon hinji Amaara dallaacham qonqaan
nonji min gabaaboo maalii janiiti waree baatee hiduu janii ari'anii abbaa warraa soddom guutuu karaa baatee geessanii jechuu doo nyaataa dhugaatiitti hin gannin bushanii ari'an. Kanaaf nama hanga kana tajaajile naannoo tana keessa bakkaan hin gahin hin qabu jechaa ture. Fakkeenyaaf mungkin liyyoo'el waan ta'eefu naannoo wallootuu dhufee lola amaaraa liyyoo'eliin bara nurratti bantee wajjinuun loluun dhabu jechuu gurbaan kun akka inni haasa'utti bakkaan hin gahin hin qabu jee. Gaafa oromummaan isaan beekamin jagnaa የአማራ ልጅ ጀግና ጄፋርፈሜ ጋፈ ኦሮሞማን isaa beekame miidiyaa irratti dhaqee dubbate diinummaan isaa mul'ate ari'ame kan gaafiinatti tahu warroonni kottaa jaada godha biyya keessanii wareegama nuti akkana taana jedhanii ilma oromoo fa'aatu keessa jira ilma oromoo oromummaa isaa beennu eenyummaa isaa beennutuun wareega kana kaffaluudhaaf kopheen isarratti dhumaa jirti jechuu li gadi fiigee rabbi isaa faa argu rabbi isaa qajeelchu wanni biraan jiru garuu oduu boru bakka siif qabaatanii oduu boru bakka siif kennanii oduu boru eenyummaa kee siif kennanii jagnummaa keetiin beekamtee eenyummaa keetii wajjin boonte rakkoo hin qabu yoo zeegaa jaraa fudhattee eenyummaa jaraa qeebalte malee eenyummaa keetii fi jagnummaa keetiin boonuu kan dandeenya duubiyeettu garaa keetiif jecha ogaa eenyummaa kee gurgurtuu nama gaddisiiftaa jechuu kanaafuu kan fira sii ta'eef fira ta'e malee kan diina sii ta'eef fira ta'uuf hin dhaabbatini yaa oromoo fayyaataa jiraadhaadha kakaabaas kibbaas jirtu bahaa fi lixa jirtu warri isaan oduu tajaajiluu arihame abbaan feetee taatu jarri bakka abbama fedhe ariyaa jechuu kana beekuu qabdan fayyaan keessanaa baay'atu neegaa tammaa keessa jirru garee ta boodaatti sinuma laallaa kan qulqulleessee hunda toshuu rabbii fayyaataa jiraadha assalaamu alaikum